YouTube'n namoota baay'ee irraa beeksisa kaasaa jira. Namoota baay'ee irraa immoo adabbii ji'a tokko haga ji'a sadiitti yookaas baatii tokko haga baatii sadiitti kennaa jira. Warra kaaniinis akkasuma adabbii wal fakkaatuun adabbii kanaan kan inni adabaa jiru. Sababa maaliif akka ta'e viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Keessattuu namoonni erga monitaayizii taatanii adabbii riisti konteentiin adabamtan kana dura isinitti himeen ture. Utuu monitaayizii hin ta'in erga sa'aatii 4,000 sabiskiraabii 1,000 erga guuttanii booda erga moniidhaaf ergattanii kan inni isiniif deebisuu didee adabbii riisti konteentii isiniif deebisu maal akka ta'e immoo viidiyoo irraa keessatti waliin ilaalla. Namoonni baay'een viidiyoon keessan qulqulluudha garuu adabbiitu isinitti dhufaa jechuudha. Sababa maaliif akka ta'u viidiyoo kana keessatti amma xumuraatti dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan Ardostuub chaanaalii kana sabiskiraayib godhaa jalqabaan isiniin jedha. Chaanaaliin keenya chaanaalii barnootaati asirratti barumsa kanan isiniif laadhu jechuudha. Viidiyoo barbaachisoo as jalaa argattu viidiyoo barsiisaa feesbuukifis akkasuma yuutuubiidhaaf irra guddeessatti asirratti kan barsiisu waan ta'eef sabiskiraayib godhaa jalqabaan isiniin jedha. Chaanaaliin loogoon isaa kunoo isa kanaadha jechuudha. Egaa maqaa kanaan kan banatee jiru namoota baay'eedha garuu chaanaaliin kan kiyyaa isa kana waan ta'eef chaanaalii isa kana sabiskiraayib gochuudhaan na hordofaa isiniin jedha. Egaa guyyaa irraa barnoota keenya irratti utuu hin darbiin fuulduraa dhimma barnoota sanaa wajjin wal qabatu irratti waan xiqqoo dubbadhee darbuu barbaada. Namoonni baay'een adabbiin riisti konteentii erga sitti dhufee baatii tokko turtaniitu appilaayi gootu irra deebitanii. Isa sana yeroo meeqarra deebi'ee isinitti himeera. Fakkeenyaaf chaanaaliin keessan appilaayi kan gootan erga ediit keessaa gootanii viidiyoo shakkitan erga keessaa balleessitanii qofa appilaayi gootu. Guyyaa 14 keessatti immoo kan isin viidiyootti ergittanii iyyattan yookaas kan isin viidiyootti ergitan guyyaa 14 keessatti isiniif deebi'uu kan hin danda'u. Ani viidiyoo dogoggoraa hin qabu yookaas viidiyoo namaa hin fayyadamne kanaaf irra deebi'aa naaf ilaalaa yaada jedhudha jechuudha. Isa kanaaf haala kanaatiin callistanii namoonni appilaayi gootan ittuma fufee baatii sadiif isin adabaa jechuudha. Ammas baatii sadii fixxanii ammas yootti ergitan ammas dabalataan akkasuma isin adabaa deema baatii sadiin jechuudha. Isa booda chaanaalii keessa irratti dhiibbaa qaba waan ta'eef viidiyoo keessan gadi fageenyaan ji'a tokko keessatti gingilchitanii waan balleessitan keessaa balleessitanii sa'aatii keessan guuttattanii irratti hojjechuu qabdu. Egaa barnoota keenya guyyaa irraa namoota chaanaalii addisii bantanii gaafa appilaayi gootan isiniif deebi'uu didee maali rakkoon isaa kan jedhuun isinitti agarsiisa. Isaafis gara kiroomii keenyaadhaan yookiis warri Operaamii fayyadamtan immoo gara Operaa biroozarii keessanii bantanii achirra seennee waliin ilaallaa jechuudha. Egaa YouTube stuudiyoo keenya keessa seenuu qabna jechuudha. Erga YouTube stuudiyoo keenya keessa seennee bakka sarchii kanatti maal jennee barreessinaa YouTube stuudiyoo jennee barreessinaa jechuudha. Egaa namoonni akka carraa haaraa taatan yoo jiraatan jechuudha. Namni tokko monetaayizii guutuudhaaf ulaagaa guutuu qabu waan qabuu fi isaan sana isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha harka caalu. Hunda isaa isinitti agarsiisuuf yeroon koo yoo natti fudhate wantoota muraasa isinitti agarsiisaa jechuudha. Aga tokko yeroo baay'ee ariifattee dubbatta waan naan jettaniif aga danda'ame viidiyoo koo suuta dubbachuu yaala baay'een ariifadhu jechuudha. Amma gara kiroomii keenya bakka sarchii kanatti erga dhufnee booda YouTube stuudiyoo jennee tuqnaa jechuudha. Yeroo baay'ee gaafa YouTube stuudiyoo kana tuqnu namoota baay'ee akkasumatti seensisa. Namoonni baay'een immoo gara appilikeeshinii YouTube'itti na ergee jettu. Isa kanaaf gaafa YouTube stuudiyoo kana keessa dhuftan yeroo hundumaa maal gootu bakka kana qabdanii irra gatteessu quba keessanii. Erga qabdanii irra gatteessanii barreeffamoota irraan gadee kana jiran keessaa Open link in new tab kan jettu kan jalqabarra jirtu kana al tokkoof tuttu. Ergasii booda haala kanaan isinii fidanniyyuu. Gaafa isinii fidu mallattoo YouTube'itu jala kanatti isiniif dhufti. Amma akka carraa ta'e daataa waan hin fayyadamaa jiruu fi daataa waan hin fayyadamuu fi ariifatee naa fidaa hin jiru waan ta'eef amma inni naa fidutti of saanne hedduu akkuma agartan daataan 3G'dha kan fayyadamaa jiru. Isa kanaaf har'amma guyyaan dilbata keessattuu namoonni baay'een chaanaalii fayyadamaa oolu warri kaan daataa feesbuukii wantoota adda addaati waan ta'eef guyyaa irraa kana biyya keenya keessatti egaa daataan aktiivii ta'een hojjetu. Amma kunoo naa baaseera. YouTube stuudiyoon koo bifa kanaatiin jira. Jalqaba irratti akkuma argaa jirtan daashboordii keenyarraa
wantoota barbaachisoo ta'an ilaaluu dandeenya. Akkuma beekamu toora tokko 2 3 4 jedhee achi gad tarreessee jira. Hundumti isaa maqaa mataa isaatii qaba jechuudha. Irra guddeessatti garuu barnoonni keenya inni guyyaa irraa namni tokko monetaayizii ta'uuf ulaagaa maalii guutuu akka qabudha jechuudha. Ulaagaa maalii guutuu akka qabuun isinitti hima. Viidiyoo kana amma xumuraatti yoo dhaggeeffattan dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee irraa barattu jedhee yaada. Ulaagaan guutamuu qabu tokko yuutuubii keessan orijinaala irraa viidiyoo keessan kiliir gochuun qabdan gonkumaa jechuudha. Kiliir irraa balleessuun qabdan. Inni lammaffaan dudduubni taampinalii viidiyoo keessanii sirna siraataan eegamuu qaba. Diskiripshinii booksii fayyadamuu qabdu, barreessuu qabdu. Akkasumas wantoota piroofaayilii keenyaaf barbaachisan irratti hojjechuu qabdu jechuudha. Isa booda irra guddeessatti bakki qulfii ta'e tokko monetaayizii guutuudhaaf namoota baay'ee kan inni dudduubatti deebisaa jiru yookaas namoonni baay'een iimeelii isaanii yuutuubii isaanii natti erganii kan na bira jiru bakka amma isitti agarsiisu kana seetingii keessan keessa gara dhumaa kanatti dhuftanii tuttuu jechuudha. Namoota baay'eetu viidiyoon kan namoota baay'ee kan na bira jiru dhimma kanarratti kan inni adabee jiru jechuudha. Ulaagaa guutamuu qabu utuu hin guutin kan haftan jechuudha. Erga seetingii keessa tuttanii booda bakka kanatti wantoota kana arfan isinii fida. Wantoota kana shanan isinii fida. Isa booda jalqaba irratti jeneraal jedhee jira. Chaanaals kan jettu sanarraa al tokkoof tunnee keessa seenna. Chaanaal kan jedhu sana al tokkoof tunnee keessa seenna. Chaanaals erga tunnee keessa seennee booda bakka kanatti abbaan chaanalii kanaa beesik infoo kiiwoordii yookaas yeroo chaanalii keenya fayyadamnu kana kiiwoordii ittiin guuttanne inni kan biraan gara advaansed seetingiittis yoo deemne bakka kanatti akkaataa itti namoonni koomentiin faasiniif ba'uu didu bakka kanaa kan sirreeffattanii koominiitiidha bakka alreedii as jala bakka advaansed seetingii kana jala wantoota baay'ee sirreeffachuu dandeenya. Yeroo darbe viidiyoo irratti hojjedhee turellee as jalatti kan argattan jechuudha. Yeroo darbe dhimmoota beeksisa haaraa dhufan kana isin hojjedheen ture. Isaan kan nama kanaallee banamee hin jiru. Kanaaf akka qaqqabeen banamuufii danda'a jechuudha. Inni guyyaa irraa isinitti agarsiisuu barbaadu garuu future eligibility kan jettu kanarran isinitti agarsiisuu barbaada. Akkuma argaa jirtan wantoonni kun sadan enabled ta'uu qaba. Garuu jala kanatti akkuma argaa jirtan eligible jedhee jira jechuudha. Enable utuu hin taane eligible jedhee jira. Hin banamne jechuudha yookaas hin mirkanoofne. Egaa akkuma beekamu standard features jalqaba irratti maal jedhaa upload video, create playlist and collaborations and new videos to playlists. Amma namni tokko chaanaalii isaa erga baratee playlistii erga uummatee enable ni jalqabaa hin banamaaf jechuudha. Inni jalqabaa video over 50 minutes amma thumbnailii fi live streamii fi viidiyoo daqiiqaa 15 olii gaafa post goonu utuu hin jaallatin enabled ta'a jechuudha bakka kanatti. Inni kan biraan inni sadaffaa irra jiru immoo bakka kanatti wantoonni guutamuu qaban lakkoofsa bilbilaa keenya jechuudha. Daataa keenya yookaas lakkoofsa bilbilaa keenya nu gaafata. Garuu banamuu didee jennaan viidiyoo nu gaafata jechuudha. Viidiyoo fuula keenya yookaas paaspoortii yookaas maxxaawoqiyaa nu gaafata jechuudha. Amma sadarkaan abbaan chaanaalii kanarra jiru maxxaawoqiyaaf paaspoortii irra hin geenye garuu lakkoofsa bilbilaa ni gaafata jechuudha. Akkuma argitan bakka qastii kana jala kana al tokkoof tuqee gaafan seenu wantoota as jalatti barreeffamanii jiran kun akkuma argaa jirtan namni kun maal gochuu qaba? Chaanaalii isaa sana istirii amma chaanaal istiriin kun uumaa chaanaal istirii ofirraa hin qabu jechuudha. Chaanaal istirii irratti banuu qaba jechuudha. Advanced features jedhee garanatti akkuma kaa'ee jiru kun barreeffamoota adda addaa as jalaa kaa'ee jira. Inni jalqabaa APL content ID claims jedha. Inni kan biraan examples link in video descriptions jedha. Inni viidiyoota kana as jalatti kaa'uu akka qabudha jechuudha kan inni nutti himu.
eenyummaa keenyas jalatti mirkaneessuu qabnaa jechuudha. Eenyummaa keenya mirkaneessinu taanaan xiqqoo nu rakkisa. Akka carraa ta'ee bakka hin taa'e viidiyoo isin waraabaa jiru magaalaa keessa ifillee xiqqoo bakka isaatti na danqaa jira waan ta'eef baay'inaan viidiyoo barreeffama argee isiniif akkasumara arreenji gochaa na rakkisa waan jiruufi aga isinii danda'ame dudubbifattanii arreenji gochuun isinirra jiraata. Garuu bakka kanatti lakkoofsa bilbila keessanii dhumarratti galchuun isinirra jiraata jechuudha. Galchuun isinirra jiraata. Sana booda kallattiidhaan isiniif banamaa jechuudha. Kallattiidhaan gaafa lakkoofsa keessan galchitan isinii banama. Isa booda monetaayiziin deebi'ee isinii ta'a jechuudha. Gaaffii namoota baay'ee waan ta'eef viidiyoo kana irratti isinii hojjedhe akkaataa itti lakkoofsa bilbilaa galchan yoo namoonni isin rakkisu jiraate immoo viidiyoo itti aanu isinii hojjedha. Daqiiqaan baay'een fayyadame waan ta'eef jechuudha. Viidiyoon xiqqoo waan dheerachaa jiruu fi amma xumuraatti waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Barnoota biraa waan galuutti deebinutti turtii gaarii.